Jaalala keenya ijoollummaa bultootti akka jijjiirrannuuf irratti walii galle. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Mass Miidiyaa irraa qophii keenya irraatiin qophiiwwan garaagaraa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Haga xumura qophii keenyaatti subscribe, share, like, comment gochuun nu wajjin turan affeerraa keenya turtii gaarii. Ani maqaan koo Abdii Dhaabaan jedhama. Bakki dhaloota koo biyya goototaa kan taate magaalaa Amboodha. Ijoollummaa koo irraa kaasee maatii koo waliin jiraachaa guddadhe. Yeroo ijoollummaa koo ani saawwan bobbaaseen tiksa. Saawwan eeguu baay'ee ittiin jaalladha. Naannoo ani itti saawwan eegu tulluu guddaa tokko keessatti ture. Tulluun sun baay'ee guddaadhas. Namoonni baay'ee loowwan isaanii achitti bobbaasu. Tulluu sana jala mandara xixiqqootu jira. Maasii midhaan itti faca'us tulluu sanatti naanna'ee jira. Ani yeroo hundaa osoon loowwan keenya eegu guyyaa baay'ee reebameera. Sababni reebicha koo loowwan keenya maasii namatti gaafa seenan abbaan maasii yeroo hundaa na reeba. Anis gaafa inni na reebu boo'een calluma jedha malee galee maatii kootti ni maddu. Yoo abbaan maasii yeroo hundaa na reebes ani maasii isaa irraa loowwan keenya eeguu hin dandeenye. Beekee miti kanan maasii namaatti loowwan gadhiisu. Haasaa qabadhee yookaan immoo laaqana nyaachuuf gaafan galu hangasitti maasii namaa galanii midhaan balleessanii na eegu. Haaluma kanaan osoo loowwan eegu namichi abbaa maasii dubara bareedduu tokko qaba. Mucattii sana baay'ee ittiin jaalladha. Ani yeroo sana kutaa torbaffaan baradha ture. Mucayyoon abbaa maasii kun yeroo hundaa maasii keenyatti loowwan hin galchin jettee natti eekamti. Ani immoo isheef maal akka ta'e hin beeku miira addaan godhadheefi. Uma irratti kutaa 8ffaa gaafan ga'u loowwan tiksuu nan dhaabe. Harmeen koo fi abbaan koo akkan barnoota seeraan barachuu qabuuf jedhanii loowwan tiksuu na dhaabsisani. Egaa maatiin koo loowwan eeguu na dhaabsisanis jaalalli mucayyoo abbaa maasii yeroo hundaa gara tulluu sanaatti na deddeebise. Akkuman ta'u ta'ee maqaa ishee addaan baafadhe. Maqaan ishees Hawwii jedhamti. Hawwiin barattuu kutaa torbaffaati. Ani immoo kutaa 8ffaadha. Abbaan Hawwii yoo mucaa koo bira hin dhaabbatin jedhee yoo natti eekkames na reebes ani dhagahuu hin dandeenye. Calluma jedheen Hawwii gaaduu jalqabe. Obsuma meeqaa fi reebicha abbaa ishee obsaa gaafa kutaa 9ffaan ga'uun isheen 8ffaa galtu immoo tole jechiifadheen waliin jaalala jalqabne. Abbaan Hawwii yeroo hundaa na reeba akkuma yeroon loon tiksu. Anaa fi Hawwii osoo hin beekamin jaalala cimaa keessa galle. Hawwiin dhugaa ishee na jaallatte. Anis dhugaan isheen jaalladhe. Haaluma kanaan ani kutaa 11ffaan gahe. Isheen immoo qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa fudhatti. Jaalalli anaaf ishee qabnu daangaa hin qabu. Abbaan Hawwii waan na godhu wallaalee maatii kootti simee furmaata dhabee gadi na lakkise. Hawwii biratti gaafa na argu calluma jedhee na bira darbu jalqabe. Hawwiidhaan yeroo hundaa akka ishee reebuu fi narraa akka cituu qabdu itti hima. Isheen garuu jaalala koon jaamtee waanta jirtuuf obsuma filatte. Anis obsi ishee jedheen jajjabeessuurraan kan hafe jaalala laachuuf malee waan na kan biraa dhagahuun natti hin tolu. Yoon dhagayees iddoo itti hin laaddu. Osuma akkas jennu barnoota koo xumureen gara yuunivarsiitii Finfinneetti qajeele. Hawwiin gaafa ani deemuuf ka'u qofaatti na waamtee humnaa ol natti boosse. Suma faana deemuun qaba jettee boqonnaa na dhawuu jalqabde. Anis deemuu koo hin barbaanne ishee dhiise. Garuu yoon dhaqee baradhe malee jireenya gaarii ishee jiraachisuu hin danda'u. Kanaaf akkuman ta'u ta'ee ishee amansiiseen gara yuunivarsiitii adeeme. Guyyaan isaa akkamitti akka deeme hin beeku. Garuu osuma walii bilbiluu saameree dhufee osuman ishee arguu waggaa 5 baradheen bahe. Akkuma baheenis hojii gaarii argadheen achuma magaalaa Finfinnee keessatti ramadame. Hawwiin kutaa 12ffaa itti dhabdee yuunivarsiitii Rift Vaalii waggaa 3 barattee xumurtee hojjettuu baankii daldala Itoophiyaa taatetti. Anaaf isheen obsumaan waan baay'ee keessa dabarree as geenye. Anis isheenis jaalala keenya ijoollummaa bultootti jiraachuu akka qabnu irratti walii galle. Ani jaarsummaa maatii isheettiin ergadhe. Garuu abbaan Hawwii ergaa koo fudhatama absiise. Anis amma baay'eettiin gadde nan aare. Hawwiin garuu abbaan koo tole jedhees jechuu baates ani kanuma keetinaan jettee na jajjabeessiti. Obsa koo osoo hin fixiin akkuma duraa obsaan dabalee jaarsummaan ergadhe. Maal akka dhagayees ta'e sodaate hin beeku tole jedhee milkiin jaarsa koo naaf deebise. Anis nan gammade gammachuun koos humnaa ol naa baay'ate. Egaa guyyaa anaa fi Hawwiin cidha keenya raawwannu murteeffannee haala nama gammachiisuu fi namatti toluun cidha keenya raawwanne. Abbaan Hawwiis isa dura na jibbu amma iddoo olaanaa naaf kenne. Baay'eettis na jaallate. Anaaf Hawwiin bultoo tokko ijaarrannee hanga bara baraatti wal faana akka jiraannu waadaa waliif seenne. Obsii koo hundi lafatti hin hafne waan guddaa naaf buuse. Rabbii koon baay'een galateeffadha wanta gammachuu akkasii naaf laateef. Jaalala ijoollummaan waliif amanamne tokko taaneerraati. Uumaan jaalala akkasii kan fiixaan ba'umsa qabu isinii haa kennu. Yeroo keessaniif galata guddaa qabdu. Galatoomaa.
Ani maqaan koo KM jedhama. Bakki dhaloota koo godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuudha. Abbaan kiyya sababa siyaasaan ijoollummaa kootti na dhiisee du'aan harka mootummaatiin narraa adda ba'e. Har'aa gahee gaafan jaalala abbaa yaadadhu sammuu na dhukkubsa. Erga abbaan koo du'ee booda harmeen koo akkuma taatu taatee ofii dhukkubsachaa naan fayyisaa, ofii rakkachaa anaaf waan an barbaade naa guutaa jaalalaan na guddiste. Jaalalli ani harmee koof qabu kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Kanaaf caaluma jedheen ishee jaalla. Ani guddadhee barnoota koo ergan xumuree booda qabxii darbiinsaa kutaa 12ffaa waanan dhabeef gara Saudi Arabiyaa deemuu filadhe. Harmeen koos yaada koo kana osoo na hin faallesiin tole jettee gara biyya alaatti na ergite. Anis guyyaan deemsa koo ga'ee nan deeme. Dhugaa dubbachuuf hamman gaafa biyya alaa deemutti dhiira tokko waliin illee waan tokkoyyuu hin jalqabne. Kanama baruun koo hin oolleef. Akkas ture ani gara biyya alaa deemee waggaa tokko booda mucaa tokko waliin wal barre. Walbariinsi keenya karaa Facebookii ture. Jalqaba achirratti osoo wal faana haasofnu walitti dhufeenyi keenya cimaa dhufee jennaan karaa immoo walii bilbiluu jalqabne. Haaluma kanaan osoo jennu adeemsa keessa jaalala jalqabuuf fedhiin godhadhe. Innis fedhii koo akkamitti akka bare hin beeku siin jaaladhaa naan jedhee jennaan tole jedheen waliif jaalallee taane. Maqaan mucaa kanaa Daagim Caalchisaa jedhama. Bakki dhaloota isaas Horroodha. Anis kanaafan isa jaalle. Mucaa Horroo waan na ta'eef Daagim yeroo hundaa jechoota boqonnaa namaa laatanii fi nama bohaarsan akkasumas sirboota jaalalaa garaagaraas naaf feera ture. Egaa jaalalli anaaf inni waliif qabnu kan cimee ture. Anis sababan humnaa ol isa jaalleef qarshii illee erguuf hin jalqabne. Innis mana biteensi eega kanaaf immoo qarshiin ani qabu gahaa miti waan ta'eef atis hamma dandeesse natti ergiitii mana biteen akka tifteen jaarsummaa ergeen wal fuunanaan jedhee jennaan. Anis dhugaanatti fakkaate homaa osoo isa hin shakkiin qarshii hedduun isatti erge. Harmeen koo gaafa bilbiluu fi atunti fayyaa ta'e naaf kootu jetti malee qarshii na ergi kana naa godhi naan hin jettu. Daagim ergan gaafan qarshii guuree itti ergee torban tokko booda imo irraas ta'e Facebook irraa hin bade. Nan yaaddee humnaa ol nan sodaadhe. Bilbila isaa illee kallattiidhaan yommuu bilbilu cufaadha naaf hin ba'u. Osumaan waa ta'eetudha hin deebi'a jedheen torban lama obse. Garuu inni hin deebine. Ani egaa torban lamaa booda akka inni na goomse naaf gale. Nan dhukkubsadhe baay'eettis nan miidhame. Hojii koo illee hojjechuu nan dadhabe. Jireenyis natti dukkanaa'e. Hunduma isaa dhiisee dhufuufan jedheen ture. Garuu qarshii tokko illee of harkaa hin qabu. Waanan godhus nan wallaale. Riyyaan koo waan ishee waliin hojjedhu na jabeessite qarshii ishees na liqeessite akkuma ta'u ta'een obsee hojii koo itti fufe. Dhiira kan jedhamus ijaan argaan jibbe. Qarshii koottis ta'e jaalala kootti hin hafne. Icciitii koo ofumatti dhoksee qabadhee jiraachaa jira. Rabbiin dhuguma yoo jiraate imimmaan koo lafa hin buusin. Jaalala akkasii Rabbi isinirraa qabu. Yeroo keessaniif guddaa galatoomaa. Uffanni koo xuraawaadha, qaamni koo sanumadha, onneen koo qulqulluu, jaalalli koo baay'eedha, keessa koo hin beektu irra kootti ilaalta, namummaa koo dhiistee uffataan nama daalta, hoteela siin geessinee kiisaa homaa hin qabu, qabeenyi fixeensaa ni argatu ni dhabu, teessoon kiyya mukaa manaa hin qabu soofaa, beekumsa hin dhabne naan jettus doofaa, konkolaataa hin qabu hin uffanne torshinii, dibatas hin qabu shittoo fi looshinii, gamoo siin ijaarree samitti ol baase kan koo jiguu feetii yoo qilleensi raasee warqeesiif hin binne isa gatiin guddaa. Onnee koo silaadhee maa fudhachuu diddaa boruu koo hin beektu har'a laaltee na jibbite. Ani yoomuu sin eegaa hanga dhuftutti deebite. Ani yoomuu sin eegaa hanga deebitutti dhufte. Gaaromsaa Guutamaa magaalaa Jimmaa irraa. Dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Maas Miidiyaa jalqabarraa kaasanii waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Ergaa jaalalaa, xalayyaa jaalalaa akkasumas mudannoowwan garaagaraa seenaa jireenyaa fi asoosama gaggabaabaa yoo nan qaba karaa kamiin argadhaa yoo nuun jettan karaa lakkoofsa Telegiraamii duwwaa 965489613 barreessuudhaan yoo nuuf ergitan isiniif geessuu ni dandeenya. Isiniin jenna akkasumas subscribe, share, like, comment gochuun deeggaruu hin dagatinaa. Qophii biraa gabaatti turtii gaarii.